Eenyu isaan? Eenyu isaan? Inni jireenya balleessu, inni jiruu hadheessu, inni maatii middimsu, inni ijoollee liqimsu. Eenyudha mee inni? Inni tooftaa jijjiirratee hiraara irra bulchu, inni saamichaaf hiixatee lammii aalbee gurshu. Eenyudha inni? Inni amanamaa of fakkeessee sabatti of dhiyeesse, harraba dheeressee dubbiin of mi'eesse. Mi'aa dubbatu kaa ani abaluu jedhee, mee itti haa himatu kaa kaayyoon koo kana jedhee. Eenyudha ree inni? Inni isaan gowwoomse. Eenyudha immoo isaan? Inni isaan lugnoomse. Addabaabayitti bahee inni isaan xiqqeesse, dubbii nyaaphaan gahee inni itti kiyyeesse. Eenyu mee maqaansaa? Dheessamee galmisaa? Inni afaan walitti deebise, gurmuu sana diigee, inni haqa eegsise, quuqamtoota dhiibee. Eenyudha ree inni? Eessaa akkas ba'e? Mee maalum dhaga'e? Inni lafee sanaan achitti aanga'e. Eenyu ree inni waa ta'e? Iddoo yaadu gahee. Inni walitti kaase ilmaan haadha takkaa, inni biyyaa baase warra hin qabne yakkaa. Eenyudha ree inni? Inni cayaa irratti gube, mee naaf himaa isin isa nafarraa kute. Eenyudha ree inni? Eenyudhaan haa ta'uu? Eessa dharee deemsii eessaan nu haa ga'u? Maal hojjechaa jira? Maaloo nuuf ta'uu fi eessa deemaa jira qilee kan bu'uu fi? Kamiree isaan? Warra kam ta'uu fi? Mee adda nuuf baasaa? Eenyu kan maqaan ba'uu fi? Mee adda nuuf baasaa? Eenyu kan maqaan ba'uu fi? Waxabajjii 24 2020 Finfinnee qopheessee kan dhiyeesse hundumaadha. Horaa bulaa deebanaa.